السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota Oromoo YouTube Oromoo Artists and Craft jedhu akkam nagaa keessanii bakkuma jirtanitti hunda keessanuu nagaa fi rahman rabbii isin bira naaf haa jiraatu inshallah. Har'a barumsa waa'ee YouTube tokkoon isinitti himaa jedhee video kana isinif waraabu yaade maaliif jennaani namoonni hedduun jechuudha subscribe odoon taane view sa'aatii watch time guuttachuun baay'ee nama rakkisa akkuma beeknu walumaan beekna jechuudha. Ijoollee baay'een video ofiiyyuu playlist keessatti hidhachuu hin beekanii tokko tokko immoo kan subscribe guuttatee sa'aatiin guuttachuu rakkisis jira. Kaguutu fidite jechuudha video xixiqqaa maxxansuudhaani. Maaliif namni keenya nama beekamtii qabu malee nama akka reefuu lafaa dhufaa nama xixiqqaa kanneen akka keenya kanaaf namni nuuf hin ilaalu waan ta'eef ufuma keenya irratti hojjennee yoo hiriyaa qabaanne immoo hiriyaa keenya irratti naaf ilaalu jennee liinkii argannee haala saniin guuttachuu dandeenya. Haala hedduudha kan itti guuttachuu danda'amu. Fakkeenyaaf yoo peejii qabaattanii peejii Facebook yoo qabaattanii YouTube taabidhaan walirratti hiitanii haala saniin illee automaatika hamma tokko waaf sa'aatiin isin lakkaa'uu ni danda'a. Karaa lammataa immoo akkuma beekamu video keessan playlist keessa galchitanii hiriyoottan keessanittis ergattanii akkasuma ufiifis halkanii guyyaa irra bulchitanii jawaala tokko osoo hin taane mobaayila hedduu jechuudha mobaayila 2-3 akkas fayyadamuudhaan akkaawuntii heddummeessitanii banuudhaan akkaawuntii jijjiirtanii irra godhattanii haala saniin sa'aatii waytaayimii 4,000 san guuttachuu ni dandeessu inshallah. Tolee barumsi keenya kanarraa haala tokkoffaa irratti akkatti video keessan playlist keessa galchitan isinitti argisiisa. Ammas AP'n tokko ni jira multi-view browser inni jedhamu. APchi sun isa kana. APchi sun isa kanaadha. Isa nama asitti irra mari kanaadha ni argitu jedhini yaada. Multi-view browser isan jedhu kana Play Store keessa buufattanii isaas haala itti fayyadamtan yeroo biraa isinitti himuu ni danda'a. Hamma jahaatitti akkasii qaba. Haga jahaa jechuudha bakka jahatti viidiyooma tokko bakka jahaatti haala ittiin ilaaltanidha. Akkasii ka inni jalqabaa inni guddaa nuti isin beekuu qabdan video keessan playlist keessa galchuu qabdu. Ammas karaa lammataa viidiyoo xixiqqaa maxxansuu qofa osoo hin taane viidiyoo xixiqqaa yoo namni baay'een isiniif ilaale malee isiniif hin lakkaa'u waan ta'eef liivii waraabuun isinirratti dirqama ta'a yookaan viidiyoo dhedheeraa maxxansuun isinirratti dirqamaa jechuudha. Viidiyoo dhedheeraa sa'a tokko akkas maaliif jennaan ofiifis yoo irra bulfattan isiniif lakkaa'u waan ta'eef haala sanii fayyadamtanii watch time guuttachuu dandeessu isin jedha inshallah. Tolee haala video keessan playlist keessa itti galfattan isinitti agarsiisa. Amma ani fakkeenyaaf YouTube video kiyya guutuu isaa playlist keessa galcheen waan waraabe hundu playlist keessa galcheen playlist keessa jira. Achi keessattiin irra galee irra ilaala jechuudha. Irruma godheen biraa deema. Yeroon irra godhee biraa deeme akkachuma wal jala jijjiira haala saniin watch time guuttachuun ni danda'ama. Yeroo gabaabaa keessatti 6-4 keessatti guuttachuu ni dandeessan jechuudha. Almost yoo guddate nama qabaattanii nama isiniif ilaaluu qabaattan immoo sanii caalaas isinitti fudhachuu yoo qabaatee isinitti fudhachuu danda'a. Yoo nama baay'ee qabaattan immoo ji'a 2 keessattis guuttachuu dandeessu. So haala saniin wal qarqaartanii watch time haaluma salphaan guuttachuu dandeessu jedheen yaada. Dura dursa osoo gara barumsaatti seensisin dura YouTube channel kiyyaa kan Oromoo Artists and Craft jedhu kana asumaan akka subscribe naaf gootan isin
beeksisa warri chaanaalii maatii chaanaalii yuutuubii chaanaalii kiyyaa amma dura taatan viidiyoo kana laayikii naaf godhaa yoo isin tole hiriyoottan keessanis sheer godhaa affeera warri hin ta'in immoo kutaa subscribe naaf godhaa maatii naaf ta'a isiniin jedha. Tole kun akkuma agartan viidiyoon sarara diimaa qabu kun isaan ilaaledha jechuudha. Viidiyoon kun guutumsaa kan ilaalamedha kan diimaa qabu kun jechuudha. Inni diimaan qabne moo hin ilaalamne guutuun isaa playlist keessa jira. Tartiibaniin irra galchee ilaalaa jira. Playlist tokko keessatti viidiyoo 10 sanii olis hidheen akkuma waraabeen jechuudha. Akkanatti hin baay'anne yoo barbaade viidiyoo 10 viidiyoo 5 viidiyoo 6 akkasitti playlist heddummeessee hidhee akkanatti kun irra galcheen ilaalaa jira. Jawaala hedduun jechuudha. Fakkeenyaaf kun playlist jalqabaa irratti playlist waan isa jedhu irratti viidiyoo 14 asirratti galchee viidiyoo 14 kan hunda isaatu ilaaleen jira. Viidiyoon kun inni jalqaba sa'a 2 walakkaadha. Inni itti aanu sa'a 4 fi homa kan sa'a 1 fi daqiiqaa 55 viidiyoo dhedheeraadha jechuudha. Viidiyoo akkasii kana warri immoo viidiyoo akkasitti liiviidhaan waraabuu hin dandeenye yeroo biraa haala liivii itti seentan isinitti agarsiisuu nan danda'a. Ammaaf har'a akkatti viidiyoo playlist keessa galfattan isinitti agarsiisa inshallah. Viidiyoon kiyya kunoo hunduu playlist waan jedha. Inni lammaffaa Tijeeraaliyee Oromoo Artist Aliyee Qoonjoo waan jedhu kana viidiyoon kun hundi isaatu viidiyoo koo kan ani maxxanseedha. Hunda isa jalqabaa irratti 14 ka itti aanu 11 inni itti sadaffaan 18 kun viidiyoo 20 inni kun viidiyoo 11 viidiyoo 12 akkas waan akkasii walii qabee haala kanaan hunda isaatu ammas akkaawuntii hedduun amma akkaawuntii irraa ilaalaa jiru kana gaafa viidiyoo kana hunda ilaalee xumure ammas jawaaluma kanaan akkaawuntii biraa jijjiiree irra haaya haala saniin watch time salphumatti guuttachuu dandeessu jedheen yaada. Tole viidiyoo keessan haala playlist keessa itti galchitan amma fakkeenyaaf ani viidiyoo yuutuubiin kiyya isa Oromoo Artist and Craft jedhu kana viidiyoo kana viidiyoo hedduu amma fakkeenyaaf viidiyoo kana hunda isaatu ilaaleen jira. Viidiyoo hin ilaalamne playlist keessa galchee yoon ilaaluu barbaade fakkeenyaaf amma playlist ani amma eessarra ga'ee jira bakka kana irra ga'ee jira playlist kana irra ga'ee jira. Playlist kana viidiyoo meeqafaa 1 2 3 viidiyoo afuraffaarra jira jechuudha. Afuraffaarratti dhaabe amma gaafa kana xumure as dhufee viidiyoo kana playlist lamaan kana tunaafee isa bareedduu jedhuu fi Aliyee jedhu kana isa kana lamaan tunaafee gaafa kana lamaan ilaalee xumure hin ilaalamne viidiyoon kuni. Gaafa isaan lamaan ilaalee xumure gama akkaawuntii biraa jijjiiruutti hin darba jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana playlist keessa galchuu yoon barbaade akkaawuntii Oromoo Artist and Craft jedhuun kan playlist keessa galeedha. Viidiyoon kun hunduu an amma akkaawuntii biraatiif fayyadama. Akkaawuntii biraa kanaan viidiyoo kana fuudhee playlist keessa galchuu yoon barbaade isin ammoo akkaawuntii keessan isa yuutuubii keessanii playlist keessa galfattu maaliif jennaan akka akkaawuntii biraatiin haaluma kanaan jechuudha. Haaluma amma yuutuubii koo sarchi godhee seene kanaani yuutuub keessa sarchi gootanii seentanii playlist keessa galtanii waan ilaaltuuf akkaawuntii dhuma isa keessan saniin playlist keessa galfattu haala saniin bareedadha. Akkasitti ilaalattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo tokko fuudhee playlist keessa galchuu yoon barbaade amma fakkeenyaaf viidiyoon kun playlist keessa jira. Qaraayyuu ani immoo fuudhee namallee playlist haaraa keessa yoon hin galcha jedhe tuqaa sadiin kanarratti tuqaa akka isinitti mul'atuuf mallattoon isinitti godha. Isa kana jechuudha. Tuqaa sadii kana bakka kana jechuudha. Isarratti tuqaa isarratti erga tuqee booda jalqaba irratti save to watch later jedha. Lammaffaa irratti save to playlist isa jedhu kana jechuudha. Save to playlist isa jedhu kana fayyadamna. Save to playlist irratti tuqaa amma fakkeenyaaf save watch later irrattis gochuun hin danda'a yoon barbaade
watch laatarii irrammoo maqaa itti moggaasee playlist hedduu waan inni hojjedhuuf playlist tokko qofa osoo hin taane hedduu waan hojjedhuuf yoo barbaadan viidiyoo guutus watch laatarii irratti illee save gootanii ilaaluu ni dandeessu. yoo barbaadan immoo isa kinoo boota new playlist bakka jiru kana argitan jedhee yaada. isinitti agarsiisa inshallah akka isinitti mul'atuuf mallattoon isinii godha. kunoo isa qalama diimaadhaan irra isiniif mari kana jechuudha. isa irratti tuqxu new playlist bakka jedhu kana waan barbaadan jettanii moggaastu jechuudha. playlist list 1 playlist 1 jedha. amma playlist 1 ijaareen jira. viidiyoo kana achi keessa galcheen jira jechuudha. amma viidiyoo jalqabaa achi keessa galcheen jira. isa lammataallee achuma keessaan galfadha jechuudha. kunoo amma playlistiin koo ijaaramee jira jechuudha. playlist 1 isa jedhu kana achirratti akkasitti raayitii galchee ergasii kunoo playlist 1 isa jedhu kana akkasitti raayitii dura raayitii hin qabu. amma raayitii anatutti godhe jechuudha. haala kanaan achi booda dan isa jettu tana tuqxanii dan tan jettu tana ishee irratti tuqxu playlist keessaa galee jira jechuudha. viidiyoo sadaffaallee save to playlist playlist 1 isa jedhu keessatti raayitii gootu achi booda dan bakka jedhu kana gootu. ammas viidiyoon kun playlist keessa galee jira jechuudha. haala playlist keessan itti barbaadatan yoo barbaadan playlist keessan asiin seentu chaanaalii matuma gubbarraan bakkuma chaanaalii keessanii jechuudha. kun fakkeenyaaf amma chaanaaliin kun isa kana isa diimaa irra isinii mari kana jechuudha. bakka qubeen aan wanna magariisa keessa jirtu kana እና achumarratti tuqxu achirratti yeroo tokko akkasitti tuqxan haala kanaan isiniif baasa jechuudha. amma maqaan yuutuubicha kana Aliyyee jedha. akkaawuntii kana jala seenee boota viidiyoon ko playlistii san ilaalachuuf jechuudha. achi deemuuf your channel bakka jedhu kana irratti tuqa. sorry gara biraan zalaatare your channel bakka jedhu kana erga your channel bakka jedhu kana irratti tuqxanii booda haala kanaan isiniif baasa jechuudha. amma ani viidiyoo tokko yoo maxxansee hin beeku maaliif chaanaalii biraan fayyadama waan ta'eef chaanaalii kana irratti viidiyoo tokko sin maxxansine home jedha. home bakka jedhu kanatti viidiyoo keessantu isinii baa waan tokko viidiyoos bakka jedhu viidiyoo ma playlistii bakka jedhu isa sadaffaarra jiru kana jechuudha. isa kana isa sadaffaarra argamu kana jechuudha. isa kana keessa playlistii keessan achi gala. achuma keessa galtanii playlistii keessan haala kanaan barbaadatu jechuudha. kunoo amma fakkeenyaaf created playlist jedha. playlist 1 isa jedhu kana amma viidiyoowwan as keessatti argitan kun viidiyoo create playlist osoo hin taane playlistiin kun gara siineen kan yeroo dura hojjedhe asitti fide save asitti waan godheef as dhufe malee kun immoo kan jalqabarra jiru kun immoo viidiyoo 146 jechuudha. inni viidiyoo laayikii an godheedha. kun immoo kan save ta'eedha. playlistii keessatti amma duraan save godhe natti fakkaata. hundumti isaatu ilaalamee jira. inni amma playlistii keessatti save an godhe isinitti argisiisu viidiyoo sadeen kana. viidiyoon sadeen kun kunoo as dhufee jira jechuudha. inni biraa viidiyoo keessan kana namni akka isiniif ilaaluuf viidiyoon keessan kuni banaa ta'uu qaba yookaan immoo private irraa gara publicate isiniif jijjiiramuu qaba. kana jechuun fakkeenyaaf viidiyoo keessanii bakkee amma qulfiin jirtu kana ni argitu jedhee ni yaada. kunoo mallattoo diimaan irra isinii mariin jira. boota qulfiin jiru kana banuu qabdu akka isin jala hin qollofamne. akkamitti bantu bakka kana jechuudha. kunoo waan akka qalama ittiin barreessanii fakkaatu tana jira isirratti tuqtu jechuudha. edit playlist jedha. kunoo playlistiin keessa nama private ta'ee jira isin malee namtu arguu hin danda'u. akka namni biraa argu yoo barbaadan
akka namni biraa argu private jedha. Kunoo qulfii qaba. Qulfii duuba fuulduratti private jedha. Isa kana qulfii kana irraa laazima banuu qabdu. Namattis ergattanii namnis halkan jawaala yeroo rafu irrisinii godhee rafuu danda'a. Sa'aatii haala saniin akka guuttattanii jechuudha. San irraa banuuf immoo bakka kanatti tuqxu. Bakka kana kunoo waan akka mallattoo wayiitu jira. Isinitti ni mul'ata jedheen yaada. Mallattoo kana ni argitu. Bakka kana irratti tuqxu. Kunoo public jedha, unlisted jedha, private jedha. Inni sadaffaa jechuudha. Only you can view. Si qofatu arga jechuudha. Private irraa yoo qollofamee jiraate si qofatu argaa, namni siif ilaaluu hin danda'u. Yooma linkii illee ergatte namni seenee siif ilaaluu hin danda'u jechuudha. Laazima private irraa gara publiceetti jijjiiruu dandeessu, jijjiiruu qabdu jechuudha. Amma gara private irraa public irratti jijjiiramee jira viidiyoon playlist keessaan galche kuni. Achi booda kunoo mallattoo tana akka nama seendi godhu yookaan erguutti waa erguutti jirti. Kunoo mallattoo kana ishee kan inni argitu jedheen yaada. Achuma cuqaastu. Erga achirratti tuqxanii haala kana playlistiin keessan qulfii irraa amma garana jijjiiramee jira. Fuutanii playlistii kana share godhachuu yoo barbaaddanis gara WhatsAppiin, Instagramaan, Facebookaan kallattii kamiinuu share godhachuu yoo barbaaddan, namarratti ergachuu yoo barbaaddan, hiriyaa yoo qabaattan hiriyaa irratti ergattanii hiriyaan irra isinii bulchuu dandeessi. Video kana jechuudha haala kana walitti qabdanii namni yeroo rafuu salphumatti irra isinii bulchee yeroo gabaabaa keessatti guuttachuu dandeessu jechuudha. San gochuuf share eessaan akka gootan kunoo bakka kana jechuudha. Bootaan amma qalama diimaa irra isinii mare kanarratti tuqxu. Erga achirratti tuqxanii booda kunoo copy link kan jedhu ba'ee share jalatti copy link jedha. Telegiraamii, newsfeed, chat, WhatsApp, Gmail, Bluetooth waan baay'ee isiniif baasa. Isin salphumatti copy isa jedhu kana irratti tuqxu. Copy isa jedhu kana irratti tuqxanii yoo barbaadan copy godhattu, yoo barbaadan gama telegiraamii fi gama feesbuukiitiin, yoo barbaadan gama waatsaappiitiin nis share godhachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo akkuma isiniin jedhe linkii copy godhattanii gama hundaanuu raabsachuu dandeessu, namatti ergachuu dandeessu. Isiniin jedha garee adda addaa irratti ta'ee keessaan namarratti ergachuu dandeessu. Haala kanaan watch time 4,000 salphumatti argachuu dandeessu jedheen yaada. Inni biraa maalifi watch time baay'ee nama kayyaachisu isaadha. Subscribing 1,000 homaa miti. Especially ijoolleen playlistii gama groupiitiin hojjettanu ijoollee hedduun argeen ture. Anis hojjechaan ture. Amma kalaasii subscribe koo guutannan irraa hafe malee playlistii hojjechaan ture. Playlistiin hangam akka nama miidhu hundi keenya agarree jirra jechuudha. Homaa sa'aatii isiniif hin lakkaa'u dhugaa rabbii yoo isinitti hime playlistii akkasitti taphachiistanii akkasitti itti dadhabdanii jettan sun ani waan isiniif lakkaa'ee sa'aatiin yeroo gabaabaa keessatti isinii guutuu natti hin fakkaatu. Maaliif anis hojjedhee argeen jira waan ta'eef wallahi jawaala sadii hinan hojjechaa ture. Ani kalaas egaa jawaala kiyyaanillee irraan oolchee bulcha. Telefoona tokkoon immoo garee playlistii saniinan hojjedha. Garee playlistii 3 keessas hojjedhee 4 keessas hojjedhee guyyaa tokko beeka. Inna kana hundaayyuu jechuudha sa'aatiin baay'ee waan lakkaa'u hin fakkaatu. Kanarra subscribe yoo isiniif goote isiniif ka gootu ta'e garee playlistii fayyadamuu dhiistanii osoo haalaan amma isiniin jedhe kanaan hiriyoota irratti ofii keessaniif akkasitti akkaawuntii jijjiirtanii irra bulfattanii silaa dadhabuun keessaniin oollee ta'aabuun keessaniin oollee hojjechuun keessan eegan oollee homaa suni faayidaa isiniif hin qabu. Yoommoo monetize isiniif ta'ee jiraate sa'aatii isiniif guutee jiraate warra view barbaaduuf maybe akkasitti haala saniin fayyadamuu ni danda'a. Garuu warri immoo watch time barbaadu haala saniin yeroo baay'ee isinitti fudhachuu danda'a. Gama kanaan baay'ee salphata isiniif salphata jedheen yaada. So haala kanaan fayyadamaan isiniin jedha. Videoon kun yoo isinitti tolee like share godhaa isiniin jedha. Akkasumas warri maatii koo hin ta'inii
koota subscribe naaf godhaa maatii naaf ta'a isiniin jedha. Yaada yoo qabaattan komentii jala naaf kaa'aa waan jiru walumaa sirreessinaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.